Gabee jennaan wayi ayyoomoo. Hayyoo. Ayyoo maaltu irraanfataa jaa? Ijoollummaa nama yaadachiisanii cal'isuun hin jiru fixe sirba kanaa naan jedhe. Raayyaa ittisaa biyya keessattis hojjettee jirtaati? Elektiriikiin an hojjettee nan bareechattee hojjettee boru parfoormii yoon goone dhiisaan jedhaan an ammallee. Hunda keessamee kan hin irraanfatu. Wanni an beeku hawwisoo malee hin jiru. Hojiiwwan kan kee miira namaa hatuqan. Yaa gabiisi jalaa dadhabe hodhoo maayikiin kun keetii nama ofitti dabaladhu waan kiyya ceesisi naan jedhe. Carraa Salamuun Dannaqaa waliin dalaguu hireensi qooddee. Kabajamaa Looreetii Dr. Abiy waliin guddannee waliin turre. Anis makiyyatu sirbaan jedhe. Yantalli jikkoona naan jedhan. Gabeeni za'aa kamiinuu mee kanarra naa haayoo jetteen kun akkuma ammaa agarree kanatti irra haaya. Ayyooku harmeeku si jaala hundumaa si jaala hundumaa. Ashamaa harka funee kabajamtoota daawwattoota Maayashoo bakka jirtan maratti nageenya keenya kan jaalalaa isin hagoon isin ja'a. Kun sagantaa isin filattanii jaallattanii daawwattan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqeedhaa fi Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin ta'uudhaan qophaa'ee kan isiniif dhaleeffamu nu daawwachaa waan jirtaniif hedduu takka ulfaadhaan isiniin ja'a. An qopheessuun sagantaa kana Harashee Tarrafaa Faajjiiti. Akkuma daawwattanitti sagantaan keenya odeessa Maayaatiin eegalee jira. Amma immoo Artistii Gameessa Wayyuu sagalee kiloolee an gahoomeetiin jira hin jooga akka ifi keeyyatti sagalee isaa madaaluudhaaf garuu hundi keenya kan jaallannu keessattuu durgaa gaafa reedoosan qophii simbirtuu barii namni dhaggeeffatu namni raadiyoo fardeessu weellee isaa kan hin beene hin jiru yoon jee hin dhaadheessine arra keessummaa sagantaa Maayaashoo ta'uudhaan as istiidiyoo Maayaatti waliin teenyee jirra. Muuxannoo dandeettii fi beekumsa isaarraa barachuudhaaf walumaan teenyee barachuu teenya isin qofaadhaa miti anis irraa barachuuf hin ta'a jechuudha. Hanga maayii sagantaa keenyatti nu waliin tura keessummaan keenya har'aa Artist Gabee Idooti. Ala magantae. Ulfaadhu. Ulfaadhu atillee. Hedduu takkaan si kabajaa. Anjoollummaadhaan osoon qaamaan akkana guddadhee si arguun dura gurraaniin si beeka. Kana jechuun siin caqasuu ture jechuudha. Reedoo hedduun fardeessuu ture. Anaa ijoolleedha. Qophii simbirtuu barii. Qophii simbirtuu ganama sirba kiyyattuu dhagaama. Meen wal haa yaadachiisnu mee dhaloonni ammaa kun ni beekaa dhiiroo qophii simbirtuu bariidha. Nu waliin dhaadannaa wal malee maal qabnaa. Nu waliin dhaadannaa wal malee maal qabnaa. Iyyoo je iyyee sirbaan beektuu je iyyee himaa beeka jiraame amma sagalee. Asli sanuu hawaan takka katukaan qabin irraa hedduun nama gabee jennaan wayi ayyoomoo. Ayyoo maaltu irraanfataa jaa? Ayyooto harmeeto. Lalli kennumu mi'ooftu akka dammaa ayyooko harmeeku si jaala hundumaa si jaala hundumaa anuma guddisuuf fuula kee jijjiirtee xurooftee ukkattee ayyoon koo hiyyoomtee. Otoo fira qabduu mara keessaa baate deessee koo harmee koo sila meeqa taate. Namni haadharraan dhalanni jiru. Thank you. Hedduu takka galatoomii weelleewwan kee hedduun namaa kana beekaa keessattuu gaafa hanga amma gaa miidiyaan illee babal'atee namoota miidiyaa if harkaa qaba. Yeroo san
Weelleen kun kilippii ajaa'iba tolfamee fi ayyoo miidhagduu takka. Miidhagduu takka. Isii ilaalaati. Isii ilaalaa isii callee isii jala dhaabattee. Dhaabattee Baay'ee bareeda. haa tolfame san haalaan daawwachuu turre. Yaadannoon isaa hundi keenya keessa jira. Daawwattoonni keenya amma hedduu yaadannoo hedduu ni yaadatan jeetii yaada. Gabeen gaa hojiiwwan kan kee miira namaa haa tuqan namoota hiyya jee dhaggeeffata weelleewwan kan kee. Nama hedduu keessaa weellista. Kana qofaa miti yaadannoowwan turan fa'aa nama yaadachiisan weellee kan kee waggaan fi dhageenyu jechuudha. Ittuma yaaddee kana goote moo akkuma tasaa walitti dhufee dhiiroo kanarraa na haasa'e. Faranjoonni nooltiin jaaniin wanti isaa gosoota muuziqaatirraa weellistu kana. Maal seeta ati aartii jechuun uummatarraa fudhatanii uummatatti deebisuudha. Wanti waan kalaqamu tokko waan kalqitu tokko uummata wajjin ceeyaa amma dheengadda namni tokko ani intarvii godhaan ture bakka wayiitti sirboota yaade anaasella yaade hararii yaade si arguu barbaade jidduutti cite achinaa bilbilee gabee da'oo dhibee namatti kaasanii ijoollummaa nama yaadachiisanii cal'isuun hin jiru fixe sirba kanaa naan jedhe. Maaliif akka hojiin kun uummata keessa seenu kan godhe jechootaaf aartima Oromooti. Isa keessaa fudhadhee waan isatti deebiseef mi'eesseetiin xiqqoo sooqidda itti dibee xiqqoma waan uummanni qabu san xinnoma isii waa itti miidhagsee mooyaa nuti qabnurraa muuziqaan arreenjimentiidhaan karaa muuziqaa ammayyaa'etti goone san immoo Alii Birraa irraa fudhannee nuti hin baraatu. Alii Birraa nama barate muuziqaa. Ani isa jalattiin guddadhe isaan dhagaa guddadhe Ilimoo fa'aa dhagaa guddadhe Nuhuu fa'aa dhagaa guddadhe Qamariin fa'aa dhagaa guddadhe. Kanaaf shoorri isaan nuu kennan mooyaan isaan nuu kennan har'a waan kan akka hojjennee akka fakkeenyaaf sirba Dr. Alii Birraa fudhadhu. Dhaloota irratti darbee jira. Anis akka Alii Birraa ta'uu fedhii waan qabuuf yeroo san isa jalatti waan guddadheef wanti ani hojjedhu dhagaatamee akka hin dagatamne akkasittiin itti yaadee hojjechaa ture jechuudha. Itti yaaduu duwwaa odoo hin taanis miidhagni Oromoollee akkasuma dhandhamni Oromoollee akkasuma bulaatiin mi'aawwanni kenna. Kanaaf bulaatiin mi'aawun kun faayidaa mataa ofii qaba keessattuu aartii keessatti. Hedduu ajaa'ibadha. Kuni kennata rabbiiti. Rabbiin immoo galanni haa ga'u. Isallee nan galateeffadha. Gabeen gaa aanaa booratti dhalattee asallaa guddatte. Asallaa deemnaan immoo waa hedduutu jira gaa. Harsaati hafaltee waanuma safaadhaan asin teenye harraan tana gaafa gaa akkana cululuuteeti. Teenkiif galatoomi gabee keenya si jaalladha hoggaaniif jennu kana waanuma akkana dhufe kana takka illee hin jirtuuti. Keessattuu asallaa cilaaloo. Hawwisoo asallaa cilaalootii fi achiin booda immoo weellee niitii cunqurfamtuu san kan artiist Abebesh Daraaraadha. Sirbite. Weellee sanuu maaliif filatteen gaafii takka? Maaliif weellee biraarraa inni weellisinaati? Haja'uu walumaa qabsiisime irra naa haadha. Waa'ee aanaa booraa yoo kaafte aanaan itti dhaladhe Zawaa Dugdaati. Aanaa booraatti walumatti qaba garri sun aanaa booraa jedhama. Garuu bakkeen itti dhaladhe Zawaa Dugdaa aanaa Zawaa Dugdaa jedhamu sani gandi keenya Sheelar jedhama bakkeen itti dhaladhe. Waa'ee hawwisoo yoo itti sii deebi'u maal seetaa Cilaaloon yeroo duraa nuti jalqaba hawwisoo Cilaaloo odoo hin ta'in Cilaaloo Awraajjaadhaan yeroo san Awraajjaa jedhani. Awraajjaa gaditti aanaa Zawaa ture. Aanaa Zawaa ji'a 3 hojjedhee ji'a 3 keessatti Cilaaloo immoo hawwisoo mataa ofii dhaabachuudhaaf yeroo inni achi gale. Cilaaloon san gale Cilaaloon waggaa tokko hojjedhee gara godinaatti ol guddadhe jechuudha. Godina Arsii. Godina Arsii hawwisoo Arsii san. Amma gizee san nuti sirbinu namoota laalaa sirbina waan ta'eef sirba Abebesh Daraaraa san filadhe. Bara akkamitti ilaallachuu danda'ee jeetii akkamitti ilaalladhe amma baadiyyaatti haadha baadiyyaatti na guddise. Naanitti cunqurfamtu san reediyootti akkuma ati reediyoo simbirtuu barii dhageettu san
Ani immoo reediyoo sanbata guddaa sanbata filannoo sirbaatti ture. Ijoollee taanee jechuudha. Hashuu akkam nagumaa fayyumaa hin mil proogiraam ነበረ. Dhaggeeffannaa sirbaa yeroo san sirba Abbabech Daraaraa kanan jaaladha. Yaaniitti cunqurbamtuu walqixxee taatee taargaan dubbattu gadi bayi dubbadhu wala keessaa gadi bayi dubbadhu jetti. Yeroo san immoo baadiyyaa keessa tura. Aadaa mooraa kana warra loowwantisu warra waa'ee cunqursaa dubartiitiidhaaf bakkee kennanii miti yeroo sanitti dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa waa'ee dubartii baay'ee natti dhagahamaa ture. Maaliif qixxeen taatu? Haadha. Biyya. Tadeette. Beettuu deette. Jagna abbaa fi dubartii dha. Kanaaf baay'ee natti dhagahamaa. Ani bakka dubartiidhaaf kennu yeroo sanirraa jalqaba. Haati tiyya tana guddiftee haadha baadiyyaati. Nama afoo ciibtee, nama afoo kaatee, nama booddee ciibti. Galatoon. Akkas jechuun maal jechuudha? Dubartiin mana keessatti niitiidha. Alatti immoo dhiira qixxee hojjette amma. Haati tiyyaa hubboo baadhattee ganama obboroo kaati. Bishaan waraabuuf asirra na baadhattee deemti. Nan arga. Qoraan eenyuuf jechuun fayyadamtu asirra na baadhattee deemti. Nan arga. Deebii immoo gizee golgoloon jiru asirra na baadhattee golgolti nan arga. Ijaan qabaa miiree daa'imas ta'u. Inna waan haati nama taatu san haati baadiyyaan dhalbuun isiidhaan sirba kanaaf ani karaa naaban keessattuu an sirba abbitoo kabbadeeti sirba fandishee baay'een jaaladha. Sirba waan haadhaa jedhamu kun nan jaaladhaa ture. Achi ammayyeessee wanni ani itti dabale yaa Rabbi yaa gooftaa waan dhibaasin kadhu ayyoo kooti farmee kooti umrii ishiin alaadhu kan jedhu. Walalollee yetaleellee sumaan miidhagsee. Anumatu hojjette. Hedduu takka galatoomiin siinjaa. Achiin booda barumsa kutaa kudha takkatti adda kuttee gara baandii poolisii galtee moo akkamiin irraan haaseemi? Barumsa galgala barataa ture. Hawwisoonni godina Arsii sun guyyaa nu barsiisaa ture. Hawwisoo godina Arsii yoo hojjedhu namoonni hin jiru. Birrii 30 ka saamunaa duwwatu nu kennama. Baatiitti. Akka baandiitti walitti qabanii bakkuma tokko guddanne nuti. Mana tokko nu kireeffatanii achuma jiraannaa, achuma nyaannaa, achuma dhunnaa mana barnootaa hin deebi'u. Mootummaan nu barsiisa. Garuu maal seeta? Jireenya amma guddataa deemtaa miire gaaffiin of danda'uu kunillee hin dhufe kaa. Hanga yoomitti mootummaa bira jiraatta. Hanga yoomitti uummanni birrii horii baasee si gargaara. Of danda'uu qaba. Bakka mooyaan qaba. Qaxaramuu qaba jedhee jara jalaa badee hidhamee ture. Naannoon Silashii Mangashaa jedhan kan bulchaan Arsii yoo san poolisii irraa na deebisanii na hidhuufee turan. Achiin an kadhadhee poolisii qaxarame san booddee. Orkeestiraa poolisii orkeestiraa dha poolisuma nagayaa. Poolisimaan ta'e. Poolisii taanaan achi keessaa mana poolisii seentu dura mooyaa san baratta. Mooyaa poolisii saniin booddee dandeettii ati qabdu filatanii achirratti si barsiisan. Yeroo foormii guutuu muuziqaa nan danda'a jedhee foormii guuteen. Muuziqaa nan danda'a jennaan eessa na ramadanii kolfeetti na ramadan warra Hiruut Baqqalee fa'aa wajjin. Isaan faana hojjetteetta? Warra Hiruut Baqqalee bira nageessanii isaan hin sirbanii ani gana ijoolleedha isaan laaluu qabna ji'a 6 ji'a 7 muuxannoo isaan jalaa fudhachuu cadhifteetuma akka ammaa waltajjii irratti hin baane. Warra muuxannoo qabu biratti ramadamtaa muuziqaa dhageettaa akkaataa isaan itti shaakalan akkaataa isaan uummata odeessii itti qabatan irraa bartee saniin booddee gara waltajjii baata. Achi ji'a 6 achi ture. Muuxannoo san argachaa jechuudha. Ji'a 7ffaa irratti anaaf Asnaaqee Gabrayyees kan jedhan mucaa zafaanyiif Maartaa Haayiluu naannoo Adamaa muta jette. Gizee tokko qaxaramne Maartaa fi ana Asnaaqee Gabrayyees. Gizee tokko nuti sadiin waltajjii irratti baane. Baanaan ani sirba Oromiffaa kana sirba. Uummanni ka'ee Wellee jalqabaan yaadatta waltajjii ka'ee.
jaalala kan jedhuun sirbe. Jaalala jaalala kana qabees kamicha yoo magaala eessumatti argee ijootaan teelaala jaaladha. Muuziqaan isaa waan dhibaati. Ajaa'iba. Oluma ka'e kaa'umman Haaya. yeroo san immoo poolisii keessatti haadhateen Elfinesh Qannootiif Tsaggaayee Dandanaa Duwwaadha kan sirbamu. Ammayyummaa kanaan kan dhufe ana kan yeroo san sirba ammayyaatiin dhufe ani jaalalli chikchikkaadha. Inuma gammadee mucaatu harkaan sirraa dhufe inni odeessame bakka poolisii keessatti achi ji'a jaha hojjedhee. Achumatti midhaagfame walleen kunis. Wallee kan biyyarraa fidadhe. Anatu hojjetee Achitti hojjetamaa ture. biyyatti hojjedhee Awusoo Arsii keessatti hojjedhee koorsii gallaa qabadhee dhufe. Amma muuziqaan warra arranjimentii godhu warri muuziqaa gaarii hojjetu bira waan dhufeef ammayyeessee hojjedhe. Orkeestiraa sana wajjin hojjedhe jechuudha. Baay'ee fudhatama argate. Ajaa'iba. Muuziqaan sun jechuudha. Ji'a jaha hojjedhee saniin booddee maal godhee beetasaba kiyya biratti deebi'uu qaba. Jireenyi xiqqoo natti ulfaate asii manni kiraayii maalii kan hin danda'u. Warra biratti guddadhee miiree haati kiyya rakkattuudha maal jedhee mamalkachaa qopheeffadhee gara Arsii orkeestiraatti zuurii godhadhee Arsiitti galee jechuudha. Haaya. Saniin booda gara Gullalleetti dhuftee albamni kee awwalaa kan midhaagfame naannoo sani jalqaba Amaariffana fakkaata. Amaariffammaa roohaatti. Arsiitti deebi'uu kan keen dura. Deddeebi'aa hojjedhe. Deddeebi'aatu Mana hojjedhe. barnootaatu Finfinnee yeroo san. Yeroo san. Barataatiin 11 barataatiin dhufee hojjedhee deddeebi'aa ture. Roohaa waliin midhaagfame albamni kee jalqabaa san. Baay'ee bareeda ture bara. Akkuma carraa beektaa yeroo sanii muuziqaa walirratti chaachiin fa'aa yeroo itti baasan chaachii taaddasa siltii haarawaan dhufte yeroo san. Kiyyammoo noormaalii roohaadhaan waan hojjetaniif akkuma aragaanya akkuma maalii sana hojiin isaa baruu baay'ee ol kaa'aadha. Amaarinyaa sun. Ani immoo isa sirbuu kiyyaan nan gammada. Amma Oromoon baay'ee natti aaree jira. Bagumaan hojjedhe. Maaliif kompiitaantii ta'uu kiyya argisiiseera. Mo'atanyaa ta'uu kiyya baqa sirritti. Afaan kamiinuu? Afaan kamiinuu Rakkoo sirbe. afaanii hin qabnu hojjetan. Afaan isaanii akkuma isaan sirbanitti sirbe. Sagalee isaa odoo dhageette dandeettiin baqa achirraa madda sii Achi gala. keessaa wallee kan jaallatamu kan faadhame. Itee kan jedhu tokko baay'ee jaallatama bara. Meerra naa kaa'ime. Itee achaagirree yoo baay'inee kaanyishallee hagareen tarmaanchinim ለማየት መጣል የቀሬልዋ ተገኔ አይደለም ችግሬ ባይተዋራረጉኝ ወይኔኔ ቦጣቃ ባየ ጃለ Ajaa'iba. ረቢት Miir si barreesse walaloo kana. ለኪ eenyufaatu na barreesse ibsi Abbaba Biraaneetiif Abbaba Biraanee. Tsaggaayee Daboco maal warra Okay, gurguddaa Abbaa hojjete. Biraanee jechuun abbaa warraa Fiqiraadis. Warra gurguddaa hojjete bara. Akka Habashaatitti. Akkana jetteetti biyya deebite achitti booda. Achiin booddee immoo biyyatti hin deebi'e. Miti maal seeta namicha muuziqaa na hojjechiisu san bira jiraataa ture anasitti. Akkuma ilmaatitti na guddise makiinaa isatu na barsiise waan gaarii isatu baqqa'anii maali hojiin kiyya deemee artistoota filachuu ta'e isa wajjin. Artistoonni kun si baasamoo si hin baasu na baasamoo hin baasu jedhee na gaafate. Amma ishii mabeet ka filate ana. Birtukaan Dubbaalee ka filate ana. Naayit kilabii dhaqee. Asaffuu Dabaalqee. Gondar deemnee mana isin inni hojjettu irratti Ahaa, gaafa ni filatanii gara naan deeman namni fidan. mee dhagaye muuziqaa ani immoo daa'imummaa kiyyatti nan beeka muuziqaa bahu. Caqasuu ni dandeessi jechuudha. Baay'ee caqasaan muuziqaa. Ani muuziqaa caqasee wanti kun hin bareedaa wuxxeetii qaba jechuu hin danda'a. Weellee ayyootoo jiru kana kan namni hundinuu jaallatu kana awwal hoggaan fi barreeffame osoo ati weellisuu kan keen dura ga'a. Safayyaan qabdu weelleen kun akkamitti ati deemtee uummata afootti yookaan uummata duratti weellisuu deemta nama siin jeefaa jiraami. Ati garuu lakkii eega namni hundinuu aanaa fi obboleettiin tiyyallee itti boonye
nama baay'eetu itti Nama booya. baay'eetu jaallata jettee. Nama baay'eetu jaallata, nama baay'eetu itti booyaan jedhe. Anillee hojii booyaa haga muuziqaan kun jiru jedhe. Dhugama anaaf obboleettiin Dhugumaa ture. ati bakka Nin barreessee jennaan jalqaba eenyuun dhageessisiseeti. Obboleettii tiyya har'a hin jirtu boqotteetti. Rabbi rahmataa godhu. Rahmataa godhuu fi hawaa hidhamti. Dhageessisee nan bootte. Anillee nan booye gisee barreessee fixu. Zeemaa isaa dhaga'ee hin booye. Halkan keessa wanti kun akkami. Piinii isaatu bar. Wanti kun kaana akkana na godhe uummata bira yoo gahe akkam ta'a kan jedhu gaaffiin natti dhufe. Aartiin barachirraa jalqaba. Dhugumaa bara. Dhuguma. Saayinsiin isaatu Amma kanuma kafanallee yoo ati sitti hin tolle abbaan fe'ee si jaju sitti tola. Natti hin tolu. Ani immoo jalqaba yoo ofii uf jaje natti tola. Haga namni na jajuun eeguun. Jalqaba ofii jaalachuu qaba waan san. Waan san ofii jaalachuu qaba. Nan jaaladhee sirba san booddeerra obboleettii tiyya dhageessisnaan isiin illee inuma bootte. Haayi. Wanti kun garam deemti. Inuma taatiin jedhe. Jalqaba si dhiba. Muuziqaa koontiraataa hojjechuudhaaf yeroo mallatteesse jalqaba ayyoon hojjedhe. Yeroo sani Dullallee baandii Raabaadorii jedhamu sun jiraami. Raabaadorii Salamoon Dannaqaa fa'aa xuqqumaa godhanii yeroo sani Ibrahim Malkaatti ture dhaqaatiin fidaa mucaasan jedhee Ibrahim Malkaa eegee asallarraa fidanii as Gullalleetti gale. Baandii Raabaadorii jedhama. Salamooniif ana Joseeppee nama Hararre nu sadiin baandii san dhaabe. Baandii ajaa'iba ta'e. Akka Oromootitti baandii ammayyaa Raabaadorii jedhama. Baandii san dhaabne oduma hojjennu jidduutti maal argadhe Rwaandaa guzuu Rwaandaa dhufe. Rwaandaa makalaakaa na fudhatee Rwaandaa deeme kaa. Rwaandaa giddaajii san fixee dhufnaan abbaa duulaa achi ture kabajamoo abbaan duulaallee achi turanii jeneraal Baacaa Dabalee achi turanii Oromoo mucaan kun achitti deebi'uu qabu aartii Oromoo asitti guddisuu qaba jedhanii na barsiisanii makalaakaa baradhee muudamaan achitti hafee jechuudha. Hai raayyaa ittisaa biyya keessattis hojjettee jirtaati? Shaambalii ture bar. Dhugaa rabbi loltee faa jechuudha. Rwaandaa loltee? Rwaandaa miti. Gizee Rwaandaallee deemeera. Gizee laman deeme Rwaandaa. Gizee Eertiraallee ani mana kiyyan beeku bar. Ajaa'iba. Ma'araga qabda jechuudha. Maal dooktarii wajji waliin turre bar. Kabajamaa Looreetii Dooktar Abiy waliin guddannee waliin turre. Ajaa'iba rabbi. Rwaandaallee waliin turre. Seenaa ajaa'ibaa natti himuu jirta. Maali ani bulchaa ittisa raayyaa muuziqaa bulchiinsaan ture. Makiinaan naa kenname, manni naa kenname. Orkeestiruma isaanii keessatti Orkeestira akka Oromootitti bulchiinsaan ture. Ajaa'iba. Hedduu bareedaadha. Raabaadorii keessatti carraa Salamoon Dannaqaa waliin dalaguu hireensii qooddee. Salamoon Dannaqaa jechuun carraa wajjin hojjechuu waggaa 3 waggaa 4 carraan qunnamee jira. Yoo san ijoollee dhaganaa reef hayyoo koo baasee reef beekamaa inni immoo beekamaadha. Nama anaaf ija naa saaqee nama anaaf waltajjii saaqee isan laalee guddadheen. Baay'een kabajaa baay'een jaalladha. Salamoon sirbuu duwwaa oduu hin ta'in. Zeemaan inni hojjetu ajaa'iba. Walaloon inni hojjetu ajaa'iba. Sirbuu duwwaan alatti Salamoon pirootokoolii uffachuu kan barsiise isa. Baay'ee bareedas. Shiqirqiridha inni TV irratti hoggaan bareedas. Bareedinaan alatti immoo diikooreeshinii waltajjiitti Salamoon. Namni akka Salamoon waltajjii bareechuu hin jiru. Osuma koonsartii hojjechuudhaaf deddeemtanii Shaashamannee fa'aa wanti isin qunnamte? Shaashamannee irratti Rwaandaa zuurree dhufnee, Jibuutii deemnee dhufnee, Burundillee koonsartii 2-3 hojjennee dhufnee. Naannoon Oromiyaadhaa yeroo san Oromiyaan maahabarii kan jedhu kun amma mana barnootaa booruu ijaaruu kanaaf misooma Oromiyaa maallaqa walitti sabasabuudhaaf tuurii qabnaa ture. Odoo hojjennu Shaashamannee irratti dadhabe. Aadaa dhibeen kun itti cimee
sagalee baafachuu dadhabee yaa gabii jedhe nawaame. Duraan anaafessatu waltajjii lamaa sadii waltajjii artistiin 6-7 hojjetu fixee xumuree fixee gala. Ani sirba inni gala, ani sirba inni gala, ani sirba inni gala, sirba sadii sirba bakka tokkotti sirba lama sirba sadii sirba afurfaa hojjetaa buuna waltajjiirra. Odoo hojjetu dadhabee maayikii nutti kennuudhaaf dhufee yaa gabii si jalaa dadhabee hodhoo maayikiin kun keetii nama ofitti dabaladhu waan kiyya ceesisi naan jedhe. Guddaa gizee saniitiin kaane Salamoon. Salamoon Dannaqaan gaa afaan garaagaraatiin keessattuu afaan lamaan gurguddaa afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin weellisuudhaan beekama. Weelleewwan isaallee haalaan jaallatama. Rabbi rahmataa godhuufi. Weellee isaa mee nu yaadachiisimee namoonni daawwattoonni keenya. Maal ijoolleen isaan beekama. Baaburri ka'ee obomboletti maajii maal godhaa lagaa saree maal godhaa. Baay'eedha. Wanni inni hojjete. Kan sodaatan odoo. Oromummaan barmiidha gummaadha. Inni na biratti hojjetame. Waliin hojjenne. Akkamitti weelleen kun bara haalaan jaallatamame akkamitti hojjetame? Baay'ee. Eenyu barreesse? Ofiif barreesse? Ofiif barreesse. Hedduu bareedaadha. Jiraachuun bareedaa. Atilee umrii dheertuu ammallee siyaa hannuun siin ja'a. Itti fufnu kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'insa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin ta'uudhaan kan isin dhaggeeffamaatiin jiru. Keessummaan kiyyaarraa weellisaa gameessaa aartist Gabeedooti. Muuxannoo mudannoo beekumsa isaarraa gaa sharafachuu jirra qooddachuu jirra. Isinillee waan irraa booftaniiti hanga maayyii sagantaa keenyatti nu waliin turaan isinin jaa itti fufnaa gabee hayyu. Jidduudhaan immoo wanti irra hayyuufi. Gibee raalonaariu didenaafu bariu didee na dibee jaalalli keena gube kookaraana suma yaada hagayiitee lafti baru jaalalaanaada kottumee shaggee wallaggaata horroo jirtu. Magalee intala gimbiinaani naasoftu tala arjoonaani naasoftu tala najjoonaani naasoftu tala laqqeenaani naasoftu tala arjoonaani naasoftu dammee maaloo jimmaafuu jimmaa wal argaan dhibee malee dammee maaloo jirraafuu jirra wal argaan dhibee malee. Dammee maaloo yoonatti jimmaa galtu anoo kaala langala. Dammee maaloo yoonatti jibbaa maltu anoo jaalala mala. Jaalallee qablabbee jaalallee qablabbee kana fakkaata. Hedduu takka galatoome. Waa'ee kee hoggaaniin odeeffadhu hedduu kan na ajaa'ibe weellisaan hedduun ganama yaaboo ganaa gaa. Kan qaree ganaa vookaalii dalagee faaja. Gabeeni za'aa kamiinuu mee kanarra naa haayoo jettee kun akkuma ammaa agarre kanatti irra haayaa san qofaa miti fannaana waltajjii irratti his parformar amma namoonni tokko istiidiyoo keessatti ni weellisa. Gaafa waltajjii irratti gabbaastu immoo waan oodiyoodhaan dhageeffate san faa dhabuu jira san qofaa miti namni waltajjii irratti bahee bashannansiisu taanaani. Yeroo takka osoo dhiisee wayyaadhaan isaa dhiifama naaf haa godhaniiti. Namni sitti gammaduu qaba. Mee kanarraa maal jettanii ati? Dhugaadha. Maal jedhee muuxannoo keerraa qoodimee daraasiin kiyyaa daraasota baay'ee qaba. Akka Abbaba Biraanee ganama obboroo na kaasee na sirbisiisa. Hin dhagaa. Halkan jidduu keessa na kaasee na sirbisiisa. Odoo hirriba gaarii ta'u hin dhagaa. Min gizeen biraan naan jedhe. Min gizeen biraan. Ajaa'iba. አንተ ምን ጊዜም ብላለች 9 ቁጥር አለች አይደለ ደመቷ የምትፈልኩበት እንደዛ ነው አንተ ማለፊ አኒ ትሬኒንግ ዱዋዳ ምቲ ትሬኒንግ ሰንጎላ ሻከል እንጀራ ሙዚቃን ሰገሌን ኬኩን ዳንጋ ቀባቸው ሳንከ ቀባቸው ቀበ ዳንጋን ሱን ኤሳፕ ህግ ሙዚቃ ከሳባውን ቀብ አነም ሰገሌን ከባዬ
eenyu qillaaxeen kun itti baay'ataa ture. Hanga muuziqaa baruu jalqabeetti mucaan kiyya na barsiisuu jalqabeetti gara saayinsii dhufe. Sigalee aragraagii የሚባል akkana godhatan sagalee. Kana gara muuziqaatitti fiduu qabda. Saayinsii keessa galuu qabda. Maaliif sagalee kiyya baay'ee ganamas halkanis guyyaa sodoona sirbisiifte dhalootuma anis nan eeggadhamu. Baay'een eeggadhaanii qonna ibaan qabu waan ibaan qabu odooloo dhuufnatti dhuftee kana na dhayisiin jedha malee bororoo tana sitti hin kennadhu. Maaliif jireenya kiyya waan taate kana sirriitti eeggachuu qaba namni sirbu. Deebii immoo akkuma ati duratti jette san muuziqaan akkuma kafanaa kana likkii kee ta'uu yoo baate dhiisuu wayya. Waan likkii kan kee caalu tokko elektiriikiin an hojjettee nan bareecha jettee hojjettee boru parfoormii yoo hin goone dhiisaan jedhaan an ammallee dhiifama na godhu haa baatani. Maaliif uummanni waan ati hojjette san sirraa barbaada. Miidhaginuma san sirraa barbaada. Waan gurraan dhagaye san sirraa barbaada. Uummata Oromootiif waan kennuu qabnu san yoo kennine humna kennaan haa kenninu. Elektiriikii ittiin kennina. Hayyee. Kana gorsa. Galatoomi mudannoo ajaa'ibaa artistii gameessaa Xilaahun Gassassaa waliin qabdan tokko jira. Eenyu irraa dhageette kana? Inni odeeffadhe. Gaashi Xilaahun laaluudhaaf halkanii guyyaa hawwaan ture beektaa daa'immatti. Ajaa'iba. Akka dheebuu wayii na yaadadha. Achi Xilaahun Gassassaa dhufeennaan mana barnootaan galu jedhee isaan bakka tiriiningii itti godhan eessa seeta haayiskuulii keessatti. Isaan laaluudhaaf dhaqe. Yeroo dhaqu adaa kunoo manni ni ijaaramaa manni yoo ijaaramu masaran yoo ba'u fooliin qoqqotamaa achirratti immoo biratii minaamin wanni itti ol bayan feerroo fa'aa ol baasan. Isaan laala jedhee zabanyaan nutti dhufnaan maskootii gadi dhiisee kufe kun na cafe. Isaan akka jirutti mucaan tokko isin laaluudhaaf dhufeedhanii warri gaazexeessitootaatti himu. Dhufee kufee mucaa daa'ima wayiiti jedhanii. Ani yeroo san daa'imallee miti xiqqoo filii jaha jechuudha. Dhufanii laalaan yoo isaan argu olumaan ka'e hospitaala keessa. Inumaa fayyite? Hin fayye. Harka isaa hin dhungadhee achi birrii olii baasanii naa kennanii achi adiraashaa fudhadhee isaan bira dhufe. Agar fikirii gizee kaaseettii baasuu hedduu sun baay'ee na gargaara. Xilaahunillee Gash Taamiraattillee Gash Mahamudillee baay'ee na gargaara. Waltajjii tokko irratti waliin hojjechuu hiriyaa isii baay'ee argadheera. Dhugaa waliin hojjettanii. Waliigalatti albama meeqaan geessi amma? Amaarinyaan jira. Amaarinyaan jira. Achi ayyoodha. Ayyoodha. Achiin immoo Geetaachoo fi eenyu hojii hojjennu kolleekshiniin jira. Kasittiin Abbaa Duulaa wajjin Burtukaanii miti addaadhaa kan jedhu kolleekshiniidhaanis Mohammad Sheekaa fa'aa wajjin. Achiin deebiitii siree ammayyaan jira. Achi deebiitiin warra baay'ee torba. Almost torba. Jaha. Hunda keessamee kan inni irraanfanne kan itti qorameera albama kanarratti hajjattu kan. Qormaata guddaa kan itti argadhe siree ammayyaa kan jedhu. Siree ammayyaa san muuziqaan isaa ajaa'iba. Kan biraa artistii ta'anii keessattuu magaalaa Finfinneetti har'allee ta'uu baatu kaleessa jiraachaa ilmaan guddisuu qofaa miti. Dhaloota heegaree qaruu danda'u. Guddifachuun barsiisuun hedduu sadarkaansaa guddaa akka ta'e namoota ilmaamuudha danda'a. Gabiin rabbiin illee gargaaree kan hunda irraanee jira. San keessa kilabii fa'aatu hojjechuu turtee miti ati. Mee xiqqoo na yaadachiisii mudannoo addaallee akka qabdu quban qaba. Waan ta'ellee akkasii qunname ni beeka. Anis irratti ta'ee Fuwaadee irratti ta'ee ilma kee kam akka ta'e hin beeku malee. Ani kilabii Abi Shabalee hojjechaa ture. Shabalee irraan immoo Giyoon torbaanitti gizee lama hoteela hojjedha. Hoteela gugurdaa. Torbaanitti guyyaa afur immoo naayit kilabii xixiqqoo hojjedha. Yeroo san maallaqni. Hara galfiin qabdu jechuudha. Hara galfiin qabu maaliif ijoolleen barsiisaa? Anillee jiraachuun qabaa. Qonna ibaan qabu, beeksisa isaa ibaa siin qabu. Hanqabu uummata Oromootiif sagaleetti yebichaadha. Oromoon dhufee lalaala. Keessattuu Shabalee ilmaan Harargeedhaa ammallee baay'een galateeffadha. Ilmaan
warra Jimaa Nagadaa turan tokkiintu ture yeroo san Diinshoo kan jedhamu. Ilmaan kiyya isaantu naa guddise. Baay'een galateeffadha. Guyyaa takka garuu qunnama addaatius yaada. Qunnamni addaa kan qunname ani sarratanyaan jalaa baati manaa. Ijoollee kiyya naayit kilabii yoo deemu amanee sarratanyatti kennee hin deemu. Kontiraata makiinaa qabadhee achuma keessa turanii sa'aatii 4 hojjedha. Haga sa'aatii 6tti. Shillimaata argadhee achumatti kennee ijoollee kiyya fudhadhee gala. Guyyaa tokko anis fudhadhee anaa hojjechiisu namichi kontiraata ibaa qabatee gibbii dhiisee na jalaa bahe. Odoo natti himin jechuudha. Sila hangaati hojii kee geeffattutti? Achuma eeganii nama naa kafala beektaa? Haaya. Birriin yeroo san baay'ee miti bar birrii 1,000 kafallaan sima hojii oolanii. Yoo ta'u sun birriin kumni guddaadha birrii guddaadha. Innaa birrii 1,000 kaffalee haga sa'aatii 2 walakkaa haga sa'aatii 4 na bira turan. Sa'aatii 4 booddee mana na geessanii shiqalaa isaanii shaqqalatan. Akkasii walii galle kontiraata. Ammaan tana aanaa waltajjii galu jidduutti birrii argata. Haaya. Birrii argannaan asii Sharaatan immoo gara Hiiltan ga'iitiin deebi'ee mucaa qabatee deeme odoo natti hin himin. Zabanyatti illee hin himne. Haaya. Dhokatee deemuu isaatiin hagaan dhufu birrii argachuudha. Haaya. Yeroo waltajjiin akkuma jidduu carraa ta'ee eenyuun addaan cite giziyaan sirbu. Haga inni hojjetamu jedhee mucaa laaluu yoo dhufu mucaan hin jiru. Maraa dhugaan. Mucaan kee eessa dhaqe? Zabanyaan amma bahee indee wadiitu jettu hin dhooftaa. Akka eessa bahe? Garam bahe? Na qabaan dhabde. Mucaan immoo achi keessa ciisee shaanxaa qaba. Shaanxaan xuuxxoon achi keessa jira. Uffanni laastikiidha yeroo san akka ammaa eenyuun hin jiru laastikii miicamu tokkotu jiraami. Akka paantii. Isa jijjiiruudhaaf hin dhufeen. Yoo dhufu mucaan hin jiru maaliin hin jiru. Shaanxaan. Ummaan isaan jirtu yeroo san? Biyya alaa deemtee ishee. Haaya. Naa hin kennu dheetiin beeksisatti baadiyyaatti galchu jedhee. Ajaa'iba. Akkasitti. Anis nama seenaa addaa qabu. Meeqaffaa inni? Anis lammaffaadha. Anis lammaffaa. Ta duraa intala? Kan duraa intala isiin haadha kiyya bira guddatte. Akkasi. Waliigalatti dhiira Dhiira sadii dubartii tokko. Isaan keessaa lamaan I think ogummaa kee hordofanii dhufan. Akkasiin lamaan Fawaadee fi anis Gabii fi Fawaad Gabii jechuudha. Waa'ee anis gaa amma yoo haasofne sa'aatiin namaan ga'u inni illee sagantaa if danda'ee barbaada. Hundi keenya nama baay'ee dinqisiifannoo. Nama seenaa guddaa qabu. Nama seenaa guddaa qabu. Amma hoggaanii fi akkana laaltu maaltu sitti dhaga'ame? Anis baay'ee natti tola. Maal seeta akka muuziqaa baratu hin barbaanne dhageettee muuxannoo kana ani waan naan jedhu inni ani muuziqaan baradhu daanyaa ta'uu hedaa naan jedha. Daanyaa ta'uu heda jedheen naayit kilabii waan hojjedhu hunda gargaaraa ture. Mucaan koo daanyaa ta'ee na gargaaraa naa gahaa kan jedhu. Akka carraa ta'ee Dambidolloo yoo deemnu muuziqaa irratti hin arge. Hayi. Ajaa'iba. Ati quba hin qabdu? Hin qabu dhugaa rabbi. Muuziqaa barattee hin jedheen. Muuziqaan baradhe. Perform godhaatiin arge. Anaa keessummaa hojjibuu Dr. Abiy fa'aatu ture. Lammaa fa'aatu ture. Ani achitti affeeramee dhaqe. Anis waltajjii waliin dhaa. Anis makiyyatu sirbaan jedhe. Yantalli jikkoon anaan jedhan. Achi mucaan gwaddinyaa isaa tokko dhufee artista anis argitee naan jedhe. Maaliif muuziqaa dhoksite gaachee garuu qiimii sitti qabannee naan jedhe. Jennaan akka kiyya akka godda'u hin barbaanneef malee akkana akka ta'e yoo arge immoo ittan gammada. Mee ilaali naan jedhe. Laallaan dhugaa rabbii itti gammade. Wanni achi inni haga ammaallee akka jalqabeen waltajjiin performii godhuu hin danda'an isin beektaami. Baay'ee itti gammade. Garuu akka gara muuziqaa dhufu sana hin barbaanne jechuu barbaadetti. Seenama kana sitti himuu barbaadetti. Hedduu takka ulfaadhu galatoomi sa'aatu nama daangeessa malee silaa waa hedduu akka irraa haasoo dandeenyu niin beekanii namana. Kaleessa keenya irraa ka'umsa nuuf ta'uu qaba. Amma ani wanti irra jiru akkuma nama tokkootitti hojjetaa mootummaati.
Baandii biittuu waggaa tokkoof waggaa lama booddee xurataa bahu. Soorama baata. Sooramaan ba'a. Wanni an beeku hawwisoo malee hin jiru. Nigdiin beeku. Maal hojjedha. Ani immoo jaaruu hin barbaadu. Amma yoo baatee mana teettee hin rakkattu hin nyaatta hin dhugda. Rakkoon hin jiru. Garuu hojjechuun qaba. Maal akka hojjedhu hin beeku. Gara fuulduraa ingitii isa walumaan laalla. Karaa ibaatiin ani gammachuun an qabu uummata Oromootiif bu'aan yookiin odoo beekus odoo beekuu baadhes qabsoon nuti dabarsine sun har'a ifa taatee firee taatee ijoollee akkana yookiin ijoollee amma muuziqaadhaan sadarkaa kana gahan horachuu isaatiin baay'ee gammada. Aadaan Oromoo immoo sadarkaa kanarra isinuu bareeddanii mul'attanii warra kaameeraa taatanii warra aartii taatanii akkana mul'achuun kun firii kenna ittaan gammada. Jireenya amma Oromoo keessa jiraatu kana bu'aa bahiin isaa jiraatu malee har'a mataa ol qabanneerra ittaan gammada. Ani boru haga du'e soodduu naa dhaabuuf fiiguu manna yeroon jiru kana waan gaarii nyaadhe ani haaloo daawwee dhaqeetiin odoo isin hin duune laaleen jira. Gabii kiyya waan naan jette naan kadhatinaa jette. Guyyaan jiru kana na tajaajila. Just akkas ta'uu qaba. Kana barachuu qaba. Aadaa akkanaa kana barachuu qabna. Odoo wallaallee odoo wal jajjabeessine wanti ibaan jiru namaa xiqqoof jireenya isaa jiraadhu hin jettuun xiqqooma gargaarta. Gargaarsa sanarra caalee nuuf danda'uu danda'a waan ta'eef kana odoo goone kan jedhu. Hedduu takka ulfaadhu alla magantaa hin siin ja'a. Dhaamsa jabduudha. Umrii dheertuu fayyaa guutuu si kannee maatii hankee irratti rabbiin si haa jiraachisu. Imaana kanallee sirratti haa irraanfatu. Kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shaw turtii keenyaan hedduu takka akka gammaddan mamii takka hin qabu. Nu daawwachuu keessaniif fayyaa tahaa fayyaa daan isiniin ja'a. Hamma torbaanitti torban gaariin isiniin ja'a. YouTube Maayaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Alla magantaa.